Hay akkam jirtu nagaan waaqayyoo waaqa jiraata iddoo jirtan bakka jirtanitti isiniif haa ta'u obboloota koo saba koo hunduma keessan nagaa keessanii ani nagaa kooti waaqayyoo haa eebbifamu walitti deebine maadha kaleessootoon dubbachaa jiru maabiraan inni dhaabade laayivii irra ture achiin gargar na jalaa ciite so maako kolfitan jedha kama gochuu hin danda'u dhugaa gochuu hin danda'u baay'een kanaaruun jira bara nama gochuu hin danda'u laasnitti warri gammadanii moo nafaan sasseeqaa dhugaa waan goon anyways baga nagaan eegdanii isiniin jedhee dhugaa kaleessa laayivii irra toon jiru maabiraatiin badee achumaanan irraa baheen isiniin jedha mee akkam jirtu nageenyi fayyaan hunduu ana biraa bareeda mata duree ijoo tokko isinii qabadhee dhufe wanta isin barbaachisu wanta isiniif ta'u irra deddeebitanii waan yaadachuu qabdan irra deddeebitanii waan beekuu qabdan jechuudha. Tokko lama namaan galu dhugaa wanta narra ga'e wanta hargee wanta namarraayis argee wanta dhagaye wanta ta'eef wanta jiru waan ta'eef isarratti mari'annaa innis maalidha? Yeroo baay'ee miidiyaa irratti dubbatama. Karaa baay'eedhaan karaa sooshaal miidiyaa baay'eedhaan karaa feesbuukii karaa yuutuubii karaa miidiyaa hundaan hin daraba. Garuu amma kana ittuu caalaa dhufa malee wanta amma kana furmaata argate hin jiru. Dhugaa adaraa keessanii qarshii keessanii adaraa keessanii qarshii keessan namatti hin ergina. Firahaa ta'uu orma haa ta'uu hojiidhaaf jettanii haa ta'uti haala salphaa fi callistanii hin ergina. Isa kana keessaa tokko keessanan jira. Yoon illee faayidaa hin qabu jedhee haddan baasu malee isa keessaa tokko keessanan jira jechuudhaan. Waa'ee kana dhaga'uu dhiisee miti. Ani beekuu dhiisee miti garuu karaa ta'een hin jira mitire baay'ee garuu ana kan na haarsuu fi naaf hin fudhatamu yeroo hundaa isa kamiseetanii nama hormaatti yeroo ergitanii inni akkasii narraa nyaatee inni akkasitti ergeeni isaan kana godhedheeni iddoo akkanatti wal bareeni maatii sila baree fi kanatti hin erge iddoo itti naan fudhatamu na jibbisiisa wanta akkasii na aarsas dhugaa waaqayyoon isiniin jedha. Maaliif seetanii gochuu miti yaaduudhum keessattuu na dinqaan iddoo sanarratti. Maaliif seete yeroo kana dhiisiiti yeroo kana dhiisii durattu amma kana gochuun yookiin itti deemuun hin jiru. Amma feete yoo nama amanti amma feete yoo nama jaalatte jechuudha. Aadaa keenya keessas hin jiru immoo shamarran hojjettee nama silaasii hojjechiises jiraachisuu qabutti erguun jechuudha. Bargit kallattii baay'eedhaan yaadna jireenya waan ta'eef jechuudha. Ana karaa kana naan fudhatamu keessas hin jiru. Yeroo akkasii namni liksee yaada akkasii naa laatee midhaan naan fudhatamu. Akkamitti yaaddu isin? Kanaaf karaa sana naaf isin fudhatamu inni darbe isa fuulduraatti ittiin deemina. Karaa maatii karaa firaansa jedhamu immoo itti yaada. Isin yaachisu garuu isinin jechuun akka yaaddan hin ta'u garuu maaliifin isiniin jedhee fakkeenyaa maatitti akkamittiin ergiin jettu kan jedhu jira. Yookiin immoo maatittoon erge miidhaan maalinni kan jedhu jira. Yookiin immoo utuu hin beekin kan ergeen jira baqa waan ta'u ta'eera jechuudha. Namni immoo kanaan hin tuqamne ijoolleen biyya namaa deemne hin jira yaadan karaa kamiin waa ta'u jechuudha. Tokko isaa keessaa isiniin jedhe hormaan yookiin immoo firaan yookiin haadhodhaan maatiidhuma ofiitiin jechuudha. Isa keessa tokkoon dhabamnu karaa kamiinu. Ani karaa hormaa gonkumaa attallee karaa firaa miti kan koo baqa kamiifuu
ani keessa jira kana keessa karaa tokkoon guyyaa tokko warreen akkas godhan miidiyaa isiniifan dhiyeessa haadhos haa ta'u yookiin haadhas haa ta'u yookiin maatiin karaan fedhe haa ta'u kallattiin nama sana karaan ittiin dhiyeessu guyyaansa dhufee guyyaa tokko isiniif nan dhiyeessa garuu kana keessa nan jira isa karaa hormeettanii akkasumaan eeggadda Facebook irratti kan gadi dhiistan fa'i baay'ee tokko naarsee dhugaa asoo isin ta'e immoo barreessa achirratti otoo isinitti manuu otoo isinitti taasa'anuu otoo isinitti jedhanuu yeroo argitan anannan fudhatamusi naarsa sirumaa achirra ilaaluu jechuudha. So isarraa of eegaa akkamiin of eegnaa yoo jettani karaa firaan isinii kaasaa yookiin karaa maatiin isinii kaasaa yeroo as jirtan yeroo barattan yookiin yeroo wajjin jirtani maatiin keessaa maatiidhuma sana baay'ee kan isin jaalatan jiru baay'ee kan yeroo isin jettanii callistanii ilaaltan anaaf nama yaaduudha jettan hin jira yookiin bola baay'ee qabdu yookiin maatii keessa jechuudha. Garuu yeroo deemtan nama sana keessa nama tokko filattanii inni kun nama na dhaabu obboleessa ta'e inni kun yookiin obboleetti ta'e inni kun yookiin fira ta'e nama isaan kaanirra na jabeessu jettaniiti waan tokkotti amanattanii deemtu barkeetti kanaadha kaayyoon keenya hin deemna. Namni sun garuu garagaltoo ta'ee isinitti mul'ata. Garagaltoo ta'ee argama jechuudha. Yoo gammaalumaa gochuun nama waan taataniif nama amanuun dirqama. Jechuun nama waan taateef maali nama hin taree waan biraa nama isin jetteetu maa amantaa malee maa waan biraa. So garuu namni kalee akkasitti ilaaltan namni kun na dhaaba akka obboleessaa akka waan ta'e jettanii yaaddan sun waan hin taaneef isa fuulduraatti fakkeenya isa darbee toon taane isa fuulduraatti fakkeenya hojii tokko hojjechisu baay'een keenya immoo kan yaadnu lafa akka nu bitan wanta akka bitanii nu eegan jenna sirriidha. Garuu jechuudha akkasii miti warri amma kana booda maatii keessanitti birree erguuf jettan yookiin obboleessa keessan yookiin obboleettii keessan yookiin fira keessanitti erguu feetan kana booda maal gochuu qabdu seetanii fakkeenyaaf lafa naafaa bitanii yoo jettanii jiraattanii noormaali akkaawuntii keessan baafadhaa deema immoo garuu kuni naafaa bitamu yoo jettanii wanta sana yeroo bitamaa jira jedhan tokko isaanuma information fedha lammaffaadhaan immoo bitamaa jira irra ga'ame yeroo jedhanitti lafa yeroo irraa bitaa jammar nama irraa bitu maree mitire nama sana kallattiin dubbisa nama irraa bitame sana na dubbisiisa jedhani nama sana dubbisa nama biraas nama tokko nama gaafa lafti sun dubbatamaa jiru haasofsiisaa jiramu tokko na haasofsiisaadhaan haasofsiisa information isa raabadha ishi gaafa akkamiidhuma jedhi gaafadhu sanaan lafa jala birri ergitee achirratti achi gaafa argame binna jedhu mitire akkasittidha kan birriin keenya nuuf kaa'u. Gaafa argame binna jennaan nuti immoo birricha akkaawuntii isaan irratti ergina jechuudha. Isaan kalee akka nama gaarii sii fakkaatan obboleessa gaarii sii fakkaatu haadha gaarii abbaa gaarii maatii gaarii sii fakkaatu hundi garagaleetuma nama biraa ta'e argama jechuudha. Kanaaf yoo soba ta'e immoo nama tokko lama miti miidiyaa guutuutu waa'ee kanaa dubbata. Ani immoo isa tokkoffaa anarra waan ga'eedhaa siniin jedheera. Kanaaf akkasittiin deema waan tokko haa bitamu yoo jettan miinillee yoo haa bitamu jedhame immoo baqa viidiyoo godhanii dhugumaan bitamuu yookiin dubbatamuu waan tokko irratti ilaala waan tokko bitaa jedhaa nama sana bichisiisa dhugaadhaan bitamee mana sana jira yoo bitame ta'e dhugaadhaan isa lammataa sitti deemtu. Yookiin nuti bitii malee isa bitame sana ijaan argaa hin jirru yookiin bitaa jechuu malee yookiin sirreessaa jechuu malee isa sirrate sana ijaan argaa hin jirru. Laa isa hordofaadha caalatti. Tokko irratti yoo didan inni lammataa yoo hafillee rakkoo hin qabu jechuudha tokko nyaataan ta'e. Isa karaa hormaa immoo fakkeenya amma har'aatti kan hin dhagaa jiru an amma miidiyaa adda fayyadamu akkamoo xiqqaate waggaa 8 guutu. Miidiyaa adda fayyadamu jalqabee waanuma kanaa taasa'a. Tokkoffaa isaayyuu noormaali dambiyyaa bahee nama kana baree
namni kun utuma kadhatu tajaajilaadha achumaan jireenyaaf ifama jireenyaaf natti deebi'e achumaan nama waaqati jedhee amaneen achumaan jireenya keessa galeen achumaan mana ijaarannaan achumaan ergee achumaan inni kan Facebook irratti argite qaanaftanii irraa waaqannaa akkanatti nama Facebook irratti argitanii jaalatanii birritti argitanii lafa naa ijaarettanii bara ofii keenya yoo of kabanye qofaadha boru wanta ijoo qaba har'a lifisus xiqqachuu keessan har'aan argina waanan jedheef hin qaba gadi bu'iinsa keessan har'aan ilaalina borkoon yoo har'a jabeessitanii of qabdan namni waan fedhe jedhu namni waan fedhe adeessu dhiisi bira darbisa garuu ati har'a yoo of qabdee boru nama gaarii ija qabu tokko taate lamlam kanaaf hin jaaladha dhugaa waaqayyo yoo ni bakka hojii gochi shaafu jechi shi bichaan nagaa mucayyoo sana immoo waan san beeka እና akkamitti jettu isin amma nama Facebook irratti jaaladheen bakka seenyu keessa seenee birrii hergee mana ijaari jedhee kan waggaa 5 kan waggaa 6 sheemin isin qabamu akkanattan bar duratti me aadaa Itoophiyaa yookiin aadaa biyya keenyaatiin surmaayuu shamarreen ammuma fe'ee bara faana deemna jennee namni dura wal baraa walitti dhufa jedhame malee akkanas meemiti bar namni yoo of kabaj ilaati nama kabajee namni si kabaja namni soo si kabaja maatis darbitee caalatti nama kabaja kanaaf yoo hati of kabajee nyummaa kee silaa hojjetta boru nama ta'uu fi mal qaba amma maatii kee baree gaarummaan dhuftee jaan argitee waggaa lama fixxee achi dhuftee maatii kee argitee waa'ee isaa wal barsiiftee noormaali maatii kee fan walii galtee seera tokko guuttee bakka sana boodallee sirraa bareeda bar bakka waggaa lama amma fixxutti kin hojjedhee sadhaqa borus amma gidduu isaanii jooma tokkotti isheetti ji'a lammaffaa birrii erguutti jalqabde maal inni kun nama ሲጀመር ሜክ ወንደት ፌስቡክ ይረንሻ መስውስ እንሉጥ ወከቦፋትስ ከራቲን ቃቲን ሴኑ በርባዴት ይመሪ ጫለንሳ ፐርሰንቲ ሰገልታ ሲበርባዴ ሚት ዋንተ ሉጥፍ ቀባ ከናፈቲሙ ነማ ታቴ ዱት ቁጣባቹ ቀብዳባ na neshim asna tokko nama sheebesitu caalaatti baay'een tokkoon keessa shamarran tokkuma bakka tokkuma dubbatamna sanuma shamarran biyya rabaadhaan tokkuma bakka tokkittuma shiitu kun duubatti naanna'a ookii bilooniin jala laqat jedha ishiinuma dhaniiti dhibba maqaa bada lama'een dhibbi lama maqaan bada mee intala tokkuma maqaashiin narkaa bade dhugaa waaqa Facebook irra bareen asii deemee bareen inna suba mana ijaaranaan jedhe ka waggaa 3 erge nani meerree gaanan galamma manichi mee suuraa isaatti agarsiise bariddoo kanaan sijammaraati naa waggaa 3 ergitu arkalee sumii jaalatte nama sana eenyummaa isaan beek barkit nama jaalaloota eenyummaa isaa bartee miti karaa dhugaadhaan odeemte eenyummaa isaa bartee bichaa miti inni karaan itti waaqayyo nama walitti fidu garagari garuu yeroo sakanaa fi bara sakana keessatti akkasiin nama manaana so nadinqa walitti nama qaba namni waliin nama arrabsa tokkitti shi lamaa shi karaan taane daandiin taane deemterra ishi duratti barumsa kana baay'een jirattu yookiin har'a namni biyya araba deemee bilbilan qabanne jira durillee nama dhorku jedhu akkamiin wadamta akkamiin nama gatiin qabne taataati namni hojjettee nama hojii beeku taatee nama sammuu qabu nama biyya nama ormummaa afaan hin beekne faana mee jiraachaa jirti nama gaariidhaati nama fakkeenyaa biyya naa galte shi biyya arabaa galte shi ishiin duwwee qaa dhufte shi jedhu suma immoo ija babaasanii siliqimsuu kan ka'an jiru nama ta'ee kan nama nyaatu iyyuu jira kan iddoo si kuffisuu ka'u iyyuu hin jira kan
marcuma keessan si jala kuffisu ganamaaf galgala roobun jira. Garuu ati ishiin sun ga'am iddoo kaayyeeffatte sana ga'uuf garuu asumatti zimmechuu qabdu. Daandii kee qulqulleeffachuu deemu. Diina daandiin kennin ishii su kuffisuu deemte daandiin kennin. Waa'ee kee bara. Dhugaa ani akkaataa keessan michaatu nagarra ijoolleen akkas jettan. Dheengaddaa Facebook irraa amma mee namni naa dubbisa itti tama isaan poosti gooti ani barreeffama isaallee dubbisu xumura. Baga nyaata ishuu jettee baga nyaata. Maa argitee fedha eenyu koo jettee argitee viidiyoo. Eenyu keeti meeshaa doo baate maa dagattaa. Itoophiyaa nagalta barbirri shantu sirakkisa. Namni sitti hixatu hin jiru kan ofii dhabdee irraa otoo kadhatteeyyu. Maa dagatta kaayyoo baateef. Waan hojjechaa jirtus maa dagatta maal. Sa'aatii 24 keessatti mee waan sa'aatii 5 qabda ishiinuu ishii sobanii beektaan gondaan mee dhaabattu amma fe'e otoo yeroo qabaatte akka dhaabattu gootanii dhaabattu. Akkasi barrafiitiin keenya. Otoo sa'aatiin gahee hin geenyettu kaata yoo sa'aatii 5 yoo sa'aatii 4 qabaatte yoo sa'aatii 6 irriba qabaatte. Nama amma kana sa'aatii 24 keessaa sa'aatii ammatti kanaa bichaa boqonnaa qabeetteef birrii amma sana fidduu callisteetuma tilmaamtee maa jiraatta maal? Tilmaamtanii hin jiraatina. Tilmaamtee namni walee gaariidha namaana jiraata jettee tilmaamtee ergita birrii. Maalli ati? Namni tilmaamee waa'ee mataa keetti tilmaamtee jiraatta? Irratti herregdee kaalkuleet gooteeti malee. Na baasa nam baasuu itti deemuu karaan kun sirriimti karaan kun sirriidha jettee malee. Hundi bar kan sitti kolfu kan fuulli isaa si'iif kan sobee afaan sitti haasa'u hundi daandii kee irraa si miliqsuuf deema. Otoo itti tolee guyyaa sa'aatii 24 siin kennu daandii kee irraa si miliqsuudha. Garuu ati maamilli dhixa yeroo sana. Yoo ofii keetiin ala daandii kee hin to'anne kaayyoo kee hin beekne daqiiqatti si kuffisuu kan deemu baay'eetu jira. Daqiiqatti jechuudha. So dhugaan isiniin jedha. Isuma warri akkasitti haasoftan miidiyaadhaan baasina baqaafu. Bakka isin nyaata miti abbaan ta'e hin baasina. Yoo sakan firaas jammar dhakaarratti ergitu firaa'oonaa godha jettanii ergitanii dogoggortanii. Garuu isa lammataarratti of eegdu. Yaani umanaan godhu firri kun umanaan gargaaru edaa guddina kon barbaadu jetta nama sanas fuulduratti fira waan ta'eef haadhoo kee yookiin haadha kee abbaa kee keessaa waan ta'eef amma akka inni guddina kee barbaadu tilmaamaa deemta. Namni suma bira jira guddina kee boru ammam siquwaa jiraayyuu. Garuu amma markaa cirreeffattee harkaa bicirriqxee baatee gaafa iddoo tokko geesse wal bukkee geessanii wal ilaaltu isa simiidhe sana faana jechuudha. Garuu Oromoo sin argitu innoo nyaata suura dee'e kuftee guddaa kee hattallee haaloon baafadhan jettu guyyaa tokko. Garuu isa kana kufuu kee fi ka'uu kee guyyaa tokko arguu danda'an inni si bira jiru. Inni gassi quuqabu. Gaarii fakkaatee fira fakkaatee haadhoo fakkaatee. Isa ormaa mee adiraa waaqa eewutti machuu iyyuu dandeessa. Kamiifuu dhugaa ani baay'ee natti hin dhagahama yeroo tokko. Akkamitti akka yaaddan isan beeku. Ani isa karaa firaa isinitti murteessu eenyu keessanuu. Maaliif seetaniif? Foon gootee jettanii baratti kennitanii haadha gootee jettanii itti kennitanii deemtaa amantanii waan ta'eef isa akkaataa itti murteessitan hin qabdan. Garuu isa ormaa akkamitti sin harka jira ba'a murteessuu dandeessu, kaayyessuu dandeessu, gochuu dandeessu, tilmaamuu dandeessu. Namni kun akkamii maal naa kaayessaa maal naa godhaa jechuu dandeessu ba'a. Kanaaf itti yaadaa. Dhugaa ijoolleen nama hormaa dhiira hormatu narraa nyaatee akkasina godhee akkasiin meenejaareen seeganaan jedhee akkasiin mee tajaajila dharraa jedhatu raajuu jechumaan immoo jaalallaan na gaafatee seenee akka nama dheengadda poossi goota akkasitti naasa'aa jirti. Sheemii miti.
maqaa namaas hin balleessinaa walitti qabdanii gaariinis hin jira kan waaqayyoo hojjechaa jiru. Gadheenis hin jira kan karaa waaqayyootti maxxanee garuu wanta baay'ee hojjetu isa adda baasuu qabdu. Adda baafadha. Amma yeroo ishiin akkas jettee raajii jettee kanaaf kadhachaa ture akkasumaan immoo natti siqee jettee akkasumaan immoo jettee naa jettu je gaariin jira bara. Inni tokko immoo wal fakkeessee fudhachuu danda'a. Kanaaf ati amma kana nama baay'ees balleessitu isa kanas yakkaan balleessitu ofis ishii jedhanii asumatti toftuu hadhu malee. Yoo dhugaan si jaalatte amma ta'e si haa eegu amma ta'e galii sana booda seera jiruttiin karaa jiruun karaa dhugaa atis kabajamtee namas kabajamaatii keessa kabajuun itti deemi sirreessi. Maatiin kee barra, okay. Wanta silaan barbaachisan tokko sirreessi deemi isarraan illee maatiin kee sodaa maatii kee sana seera buute sana kabaja maatii keef qabu sanarraallee sodaa sanarraallee ka'e of eegaa deema gatii kee sana. Dhumni isaallee sirriin ta'u maaliif maatii kee faana maatiin kee fi maatiin isaa wal baranii yoo jiraatan ta'e. Wanti nama sheebessu wayin jira wanti nama qaanessu wayin jira akka aadaa keenyatti waan ta'eef isa sodaallee wanti iddoo tokkotti of gaafatu wayin jira. Kanaaf akkasitti yaada yeroo hundumaa miidiyaa akkas fakkaatu miidiyaa irratti hin baasina. Isiniin jedha isinitti dheeresse chaanaala koo faaraa warri taatan seenaa subscribe godha. Yaada gaafii qabdan immoo koomentii jala naa barreessa. Share godha, like godha, video no isinitti tole ijoollee biraatiif share godhaan isiniin jedha warri nafaana taatan nafaana jirtan yaada naaf hiraa jirtan galatoomaan isiniin jedha. Bye bye.